Argitanii waan arrabni namaa nama ga'u. Argitanii waan namni nama ga'u. Itti butanii akka kubbaa miilaa wal harkaa fuudhanii asiif achi darbatanii kolfite jedhanii maaltu jira waan isaan isheetiin hin jenne? Maaltu jira? Garuu kana gidduutti ofitti murteessuun ishee, of balleessuun ishee sirrii hin turre. Qircaa ishee hiradhaa. Warri kaleessaa wal harkaa fuutanii ishee nyaachaa turtan. Warri kaleessaa ol fuutanii gad ishee fuudhaa turtan. Warri kaleessa maqaatti baaftanii warri kaleessa waan hin jirre isheetiin jechuu turtan. Qircaa ishee hiradhaa. Isiniif haa bal'atu. Isiniif haa bal'atu. Akka waan duuti nuuf oolu. Akka waan lafa kanarratti hafnu. Akka waan addunyaan kun ofitti nu hambistu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee mucaa akkas bareeddu kana. Mucaa akkas kolfitu kana. Fuutanii biyyatti gaafa maktan, gaafa itti murteessitan. Isin harkaan ajjeesuu dhabdaniinnaan ofitti murteessite. Arraba keessan dadhabdee. Baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Hammamiif jenneeti kan nuti wal nyaannu. Booniin kaleessa laayivii irra turte. Kaleessa laayivii irraa hixaa kutaa turte. Kaleessa na dhiisaa isiniin jechuu turte. Dura sireerra taa'een buddeen nyaadhaa. Har'a soofaarra taa'een buddeen nyaadhaa. Kaleessa kooraan haasa'inaa isiniin jechuu turte. Namni kaleessa sireerra taa'ee buddeen nyaata har'a soofaarra taa'ee buddeen nyaata. Kaleessa kootiin nan tuqaa nan tuqiinaa isiniin jechuu turte. Utuma isinitti himattuu utuma na dhiisaa nan jiraadhaa isiniin jettuu. Gaafa isin dadhabdu. Gaafa isin dadhabdu gaafa jijji keessan itti hammaatu of dabarsite. Baga gammaddan. Ta'us garuu akkichi sirriin turre. Boonii akki kun sirriin turre. Akki kun sirriin turre. Maaliif? Biyaansi kan si fakkaatu lafa kan kaa'attu. Biyaansi kan bakka si bu'u bakka hin buufattu. Boonii amma lafaatu lafaa ta'e eenyuuf jettee biyya lafaa dhiistee deemta. Duutoo kan isheen haftu. Duutoo guyyaa ishee numa dhufti. Wanti gatii malee nama waamu. Wanti kadhaa malee nama waamu. Wanti fedhii malee nama waamu yoo jiraate tokkoo fi tokkichi du'adha. Du'aa fi rakkina. Kanaaf waan duuti hin oolleef ofitti murteessuun kun waan duuti hin oolleef of balleessuun kun sirriidha. Ati baddee bar. Ati duutee bar. Jaan keessa bor kan biraa fuudha bar. Jaan keessa bor kan biraa fuudha. Boonni masaanuu baay'ee qabdaa bar. Masaanuu baay'ee qabda bar. Maama isaanota keefitti gammachiifta. Maaf lafa bal'iftaaf. Maaf akka isaan gammadan gooti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Waan barbaade yoo ta'e murtoo akkasii murteessuun baay'ee fokkisaadha. Waan ta'uu hin qabne wanta yaadamuu hin qabnedha jechuudha. Sababiin isaatu ati jecha namaaf duutee ati rakkina nama gammachiisuuf duutee
ati bakka nama bal'isuuf duute, ati rakkinaaf duute, ati waan fe'eef yoo duute namni ati duute jedhee namni jireenya dhaabu hin jiru. Jireenya itti fufa. Namni numa jiraata. Dhugaa dubbachuuf namni numa jiraata. Haati duute jedhaniiyyuu jireenya dhiisani. Alli du'e jedhaniiyyuu jireenya dhiisani. Kanaaf booni tarii jecha namoota miidiyaa kanarra dadhabdee isaan akka killee asiif achi si darbatan kan dadhabdee ofitti murteessi. Tarii icciitii mataa kee qabadhu ofitti murteessi. Tarii rakkina baachuu dadhabii of murteessi. Booni kun hundumtiin darba ture bara. Kun hundumtiin darba. Yaa saba. Nuyi tokkoon keenya namni caba hin qabne hin jiru. Namni miidhama hin qabne hin jiru. Namni dubartii taatee namni jecha hin baanne. Dubartii taatee namni quba itti hin qabne hin jirtu jechuudha. Ishuma bareedduyyuu, ishuma haadha qabeenyaayyuu kana gootee sana gootee jedhan. Namni dubartii ta'ee biyya lafaa kanarratti maqaa gaarii qabu hin jiru. Haadha yoo taate malee jechuudha. Haadhayyuu immoo yeroo ammaa kana waan ittiin jechuu jiran nusuma waliin argaa jirru. Kanaaf jecha namaafis rakkinaafis waan ta'eef iyyuu yoo ta'e lubbuu ofiitti murteessuun of balleessuun akka waan hin taane waan hin yaadamne. Duuti gaafa qaniisaatiiyyuu namaa hin oolu. Duuti ofii mana banattee dhufa. Duuti otoo hin barbaadin si barbaada. Waan duuti namaan oolleef ammoo akka hin taanetti of balleessuun kun akka hin taanetti of galaafachuun kun sirrii miti. Dhugaa rabbii bakka angalaate deemtee bara. Kunoo inni biyya keessa jirus yeroo isheen akkatti feesbuuk irratti poostii gootu kana namni bilbila ishee qabu jiraachuu danda'a. Kanaaf yaa sabaa ofitti murteessina. Ofitti murteessina. Jiruun jiruu biyya lafaati. Jiruun akkuma walii galaatti nama hundatti ulfaate. Namni gammachuu qabu tokko hin jiru. Garuu waan isin hubachuu qabdan yeroo baay'ee namni kolfu, yeroo baay'ee namni taphatu guutummaa guutuutti gammachuu qabaa isinitti hin fakkaatin. Dhugaa rabbii. Namni hundumtuu akkuma sila isiniin jedhe dubartiin kamuu madaa mataa ishee qabdi. Akkaataan dhibee keenyaa, akkaataan miidhama keenyaa walaa caalu malee nuyi hundi keenya tokkoon keenya miidhama qabna. Tokkoon keenya caba qabna. Caba keenya kanaaf garuu of balleessuun barbaachisaa ta'ee natti hin argamu natti. Maaliif leen darba waan ta'eef. Amma kunoo deemtee inni isheen kaleessa abbaa warraa jettee mataatti baattee deemaa turtes bor darbee fuudhaa. Dhugaa rabbii rakkoo ishee namni beeku hin jiru. Icciitii ishee namatti himatteettu qabdis qabaachuu dhiisuu dandeessi. Bakka deemte isheen himattee himachuu baattee dhugaan ishee baramee baramuu baatee bakka isheen duute. Akkuma qananiiti jechuudha. Akkuma qananiiti. Kunoo yeroo sana warri qananiitti hamatamaa turan har'a okkataniis ta'u mul'atanii jiraachuu jiran. Kanaafuu hidhamanis hidhamuu baatanis kan hafe numa jiraata. Dhugaan ishee argamee argamuu baate sababa isheen ittiin of ajjeefte baramee baramuu baate booniin deebii hin qabdu. Booniin deebite akka angalaate baqa. Deemte baqa. Deemte. Baay'ee nama gaddisiisa. Waan akkaan waan jechaa nama wallaashisu. Waan akkaan nama sodaachisu. Waan akkaan nama suruuru. Dhugaa rabbii. Biyyeessus. Ani kiyyatu wal na hurgufe ana. Dhugaa rabbii waan ta'e dhufee laphee kutti rakkate jechuudha. Nama kaleessa laayivii irra ture. Nama guyyaa viidiyoo waraabu. Otoo yeroo sana namni safara sanaa namni tiiktaakii ishee feesbuuk ishee namni qabu hin jiru. Namni safara sanaa itti bilbiluu yoo baate mana ishee beekan. Kunoo biizinasiif iyyuu beeksisaaf iyyuu itti dawwalaa oolan.
itti dawwalanii rakkoo ishee gaafatanii osoo itti siqanii kunoo namni keenya gaafa du'e qofa piroofaayilii walii jijjiiru gaafa du'e qofa akka kana waliif sirbu jechuudha. Anuma dabalatee kanaafiyyuu namni namaaf je'ee du'e hin jiru. Piliis wanta darbuuf ofitti murteessuu of balleessuu haadhiifnuu jireenyi hin dabarti. Akka maal ta'e haadhuma keenya sanaaf haa jiraannu. Haati koo dhala koo jettee boo'urra ani haadha koo jedhee boo'utu sana filatti haatillee namnillee sana filata. Haati teessee dhala koo jettee boo'urra dhalli haadha koo jettee boo'utu sanatu salphata haadhaaf. Haati du'a dhalaa arguu dhaga'uun feetu. Haati miidhama dhalaa arguu dhaga'uun feetu. Isinii galee garaa haadhaati. Garaa dhalee waan ta'eef jechuudha. Waan fe'e yoo hafe wanti fe'e yoo hafe haadhittii keenya sanaaf ishee faayyaannoo jechuun barbaade. Boonii nagaan boqodhu. Torban tokko caalaan odeeffama waa'een kee. Bas jabaata. Dhugaa rabbii akkaan ulfaata. Akkaan. በኢየሱስ ስም